Baay'ee bareeddee jirta. Galatoomii dhugaa. Anoo. Atis baay'ee bareeda. Kanaaf egaa ayyaanni yeroo dhufu ayyaanni baay'ee namatti tola. Keessumaa Addis Miidiyaa Neetwoork immoo AMN Plus ayyaanota akka kana uummata wajjiniin kan inni ayyaaneffatu. Kanaaf ammoo egaa ayyaanni qillee dhufee ayyaana qillee ayyaaneffachuudhaaf immoo ayyaana qillee ayyaaneffachaa jirra. Kanaaf egaa daawwattoota keenyanis baga geessan baga waliin geenye isaan hin jenne. Ani fi dabaleen bakka kanatti argamneerra kun egaa daandii osoo deemaa jiruuti nagaa isin gaafachuuf baga geessan isiniin jechuuf asitti argamne. Karaa walakkaa dhaabanne malee asitti miti ayyaana kana ayyaaneffannu Addis Miidiyaa Neetwoork AMN Plus kan ittiin beekamu keessaa tokko egaa qophii iyyaafannaa kan jedhu qaba. Kanaaf har'a nama tokko iyyaafachuudhaaf deemna. Gara tokkotti deemaa jirra. Kanaaf eessa deemna seeti? Baaleoo karaan baaleoo karaan baaleoo karaan baaleoo karaan baaleoo goshiyee addaan baaneoo jecha sirba kanaan kan beeknu artistii baay'ee kabajnu baay'ee jaalannu iyyaafachuu deemna. Eessa kan jedhu egaa ammas nu waliin bu'aa isiniin jenna. Garsumatti egaa isaan imalchisna. Bagaanuun gahee fayyaaf nagumaan ilii haa jennu kaanee tokkummaan. Maal qabi tokkuma dabale? Kaanee tokkummaan wajjin gammannaa. Hin taatu seen xiqqoodha. Kana wayya kun. Kun xiqqoodha. Kana wayya. Kuni ta'eera kun. Uffata aadaa. Kana wayya. Kana abba. Kun meeqa gatiin? Handumaa natti himi. 65. Fayyaa ta'e kunoo. Jedhi gaa. Haa ta'u gaa. Egaa amma geenyee jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa amma qa'ee haadha Jaamboo yookaan immoo qa'ee Yeshii Raggaasaa geenyee jirra. Ishiinis kan argamtu bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti kan ishiin argamtu. Haadha Jaamboo. Akkam jirtu? Nagaa irtanii. Nagaa akkam? Nagaa. Jirta haadha Jaamboo? Gaariidha gaariidha naguma jirra galata rabbi. Gaariidha gaariidha nagaa naguma akkam. Nagaa Akkam jirtu? Nagaa. Hadhabanne eessaa dhuftan balaa jaran. Asumaa nagaa akkam haadha? Fayyaadha? Gaariidha. Akkam? Gaarii. Baga jiraattu. Baga ayyaana qillee keessanis akkam jirtu? Jiraanne jirra galata rabbi. Nagaumaa jirta akkam adara? Jirra galata rabbi. Mataa tangaa. Baga nagaa. Seena anaa dhufu. Akkam jirtu? Nagaa irtanii. Fayyaadha? Akkam jirtu? Nagaa keessan? Baga geessan. Akkam? Akkam jirtu? Naguma. Jirtu? Nagaa. Egaa guyyaa har'aa iyyaafannaa keenyaan mana haadha Jaamboo yookaan immoo artistii Yeshii Raggaasaatti argamneetu kan nuti jirru simannaa akkas bareedaa fi ho'aadhaani. Kunoo ayyaana fakkeeffanneeti kan nuti jirru. Kanaaf egaa mana haadha Jaambootti argamneeti nutis kan jirru warri haati Jaamboo eessa jirti eessatti baddee jettanii warri gaafattan kunoo egaa mana ishiitti argamneeti kan jirru ayyaana qilleessa wajjiniin dabarsinaa isinis egaa hamma dhumaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Baga geessan egaa irra deebiidhaan haadha Jaamboo akkasuma Eelsaan hundi keessanuu. Anaa dhufu baga dhuftan dura nagaan na barbaaddanii bakka ishiin jirtu jettanii na barbaaddanii dhufuu kootee fi dhufuu keessanii fi kabaja guddaan isinirraa qaba. Amma Laga Xaafootti si arganne turteettaa garan argamse. Waggaa tokkoo fi jiini jaa'ar. Mee waa'ee mana keessan duraanii sanaa dubbannu uree asuma erga kaasne. Waa'ee isaa yoo kaastan waan guddaadha. Koordariin kun anumaaf dhufe jechuu hin danda'a. Manni koo
mana gandaati baddaarraan gadi naqa jalaanin burqa mana keessa gidduudhaan burqaa tureeyyuu halkan laastikii uffannee bulla ijoollee koo wajjiniini abbaa manaa koo wajjiniini guyyaanis akkasii galoon akkasitti mana balleessaa asanii cabsee seenaa koridariin naa birmate animma yeroo hundan bu'aayu koridariin baay'ee bareedaadha anaaf baay'ee bareeda baay'ee jijjiirama guddaa naa kenna maali hoo jettee akkasitti rakkadhee bakkeen isaa bakkee bareedaadha ingiliz imbaasii fuuldura hin bareeda hoo baatu geejjibas akka feeteetti argita jechuun sa'aatii 24 waan feete deemtee baatee galuu dandeessa garuu akkasumatti yoo roobni roobe immoo teenye bul anaaf ijoolleen koo abbaan manaa koo teenye bul maali roobni sun ingiliz imbaasiidhaa dhufu galoon sun manuma kootitti seena hundi isaatu jechuudha asiin qotuuf mana gandaati sunis maanu tuqxe abbaa warraa jaa jiraayyuu mana san እና አረነtti kaastanii wannoonaa jettani እና waan kana ta'eefu baay'ee rakkina guddaatu narra gahe yeroo sanitti jechuudha odoon du'ee mana sanii ijoollee kooti hin dhaalchisu mana gandaa waan ta'eef garuu amma kondominiyeemii waan naa kennameefu mana kondominiyeemii sanii dhalootatti dabarsuu nan danda'a. Mana kondominiyeemiin akkasii kenname nuu kaastetta? Isa haaromsaa jirta? Isa haaromsaan jira. Akka fedhii kiyyatitti naa kennama. Kanarratti namni galateeffachuu barbaadu, kan namni galata galchuufii barbaadu bulchiinsa manaa ቤቶች ኮንስትራክሽን ባይኤ ነብረ ዳበቴ ናቁቀሜ አነ ኦሶ ሂንተኢን ወረ ኮሪደሪዳን ጀላ ዲገሜ ሁንድ አነ ዱዋዳሞት ሁንዱ ማሳ ባይኤ ገርጋራ ቱሬ ማሊ ጀባ ኬኛ ጀቤሱ ኑ በርባቺስ ደደባ ኬኛሞ ጀቤሱ ኑ በርባቺስ ዋን ከነ ተኤፉ ባይኤ ቢዴን ረት ኢሳ አኬን የሺ ረጋሳ ወጅኔ ነሱማን ጭቲ ተኮላልሴን ቤክት ይላታ አባ ጃምቦ ወጂን ወጀቻ ቱሬ አባ ጃምቦ ወሊን ወጀቻ ቱርተን ይጃላኒ ኤኙ ሜያደቱ ኤኙ መቃንሳ ነገሪ ነከን ቱሬ ነገሪ ኬሳ ጉርባ ቅሌሳ ኬሳ ኢኑማየ ዋን አርጌስ ዋን ወንደ ኢልያ ባዬ ነመገመቺሳ ነገሪ ኬሳ ወጂን ሜጥቆ ሃሶፍ ኑላ ኑ ያደቺሳ ሜ ማሎ ባታ ነገሪ ማን ገታረ ጃምቦ ጀርታ ሲለሆረው ማን አገርታምቲ ማን ጋፈተ sila ata ajira badajaran sila aga mamal hujaturte sila አኔ ማራቲ ተሰተ ያለ ጃምቦ ደታ ሲለበ ኤሰቲ በደ ያለ ጃምቦ anumammo ilaga xaafo gale oromo kiyya keessa gale bashannana jira hinna bajetteti hati jambo idabdi jetteti uddetes ማን በደራቲ እንጅርታ ማለ አናቱ በደ ማለ dhufnee as geesse nutti jijjiira. Haati jaamboo erga diraamaan abbaa jaamboo dhaabatee booda sana duras diraamaa bal'aa irratti si beekna diraamaa afaan amaaraa irratti si beekna kana afaan oromoo irratti bal'inaan hojjetaa turte sana booda garuu miidiyaa irratti baay'ee si argaatii hin jirru nutis kanumaaf egaa si iyyaafachuu kan dhufne Addis Miidiyaa Neetwoork AMN Plus haati jaamboo akkas bakka hundatti beekamtu suni bakka hundatti argamtu suni aartii hunda keessa jirtu suni amma erga abbaan jaamboo dhaabatee simmoo hin jirtu abbaan jaamboo erga dhaabatee hoggaa meeqa ta'eema hoggaa afur hin dabarre hoggaa afuraffaan sanee dhufu kan hoggaa afuraffaan erga sana maalitti jirta nan jira kaa galata rabbii nan jira akkuma siin jedhe sanii hojiin na barbaada haa dhiisu ani hojii barbaada haa dhiisu hin beekne hojii nan hojjedhaa aga umriin koo jiru agan du'e biyyeetti raramutti hojii kiyya hin dhaabu maali hoo jette dhaloota dhufuufin waa dabarsaa jira waan kana ta'eefu egaa akkanitti bade hin beeku ani fedhii nan qaba hojjechuu waadaa galee jira waadaa kiyya sanii hagam boolla keessa seenutti hin dhiisu jedhee jira nan hojjedhaa gaa akkuma tasaa gaanis irraa fagaadhee karaanis irraa fagaatee warri hojiitis na dagate natti fakkaate malee ani hojjechuufi qophiidhaan mallee ammas immoo hojjechaa jira. Agar fikiritti burraaqa odoo na argitanii haadha golaan ta'ee hojjedha dhuftanii na laaluu dandeessan jechuudha. Baay'ee namatti tola.
olii wajjin irraan hojjettanii ati jaamboo hojii isaanii bakka akkamii kennaniiti kan isaan hojjetan? Galatoomaa ulfaadhaa baga nu barbaacha nagaan dhuftanii ayyaana qillees baga waliin geenye haadha jaamboo wajjin waggaa 20 ol kan wajjiniin hojjennu akkoo ta'ee wajjin jalqabee mucaasee ta'een itti fufee amma moriyaasee ta'een hojjechaa otoo nuti dhalatiin jechuudha. Nagarii milkeessa sila dubartiitu umrii ofii dhoksaayu atummaan akkamitti umrii kee dhoksuu dandeenya. Haadha jaamboo namni baay'een artistii qofa se'a. Haati jaamboo akkoo gaariidha, haadha gaariidha, hiriyaa gaariidha, aadaa seeraan beekti. Artistii qofas miti cidha kamirrattuu qophii kamirrattuu nyaata aadaa kamiinuu of dandeessee qopheessitee dhiyeessuu dandeessi. Isa kana namni baay'een hin beeku. Imbaasota adda addaa keessatti hojjetteetti. Qophii gurguddaa adda addaa keessatti hojjetteetti. Isa kana isheenis baay'een himattu namnis illee baay'een beeku garuu nyaata aadaa qopheessuudhaanis ni beekamti. Isa kanallee beekaa fi waamaas. Ani ansi dhibu Eelsaa waggaa 8 wajjin hojjenneerra abbaa jaamboo irratti. Diraamota reediyoo gaggabaabus hedduu wajjin hojjenneerra. Seenaa kana garuu dhaga'een beeku har'an dhaga'e. Haadha jaamboo waan baay'ee nu dhoksitee jechuudha. Mee hojii beekanii hojjechuu aadaa beekanii hojjechuu irratti keessumaa uffata aadaa ishii kanaaf bakka hunda bakka sirna jiru kamirratti iyyuu kanumaan ishee agarra. Aadaa beekanii hojjechuu sa'a kabaju naamusa hojii wajjin wal qabatee maal nu kaastaa? Akkamiin ibsita haadha jaamboo? Haadha jaamboo nama hojii isees kabaju akkuma jalqabu nama aadaa isees kabaju. Kabajuu qofa miti immoo beektis beekuuf kabajuun adda adda mitiire akkasumatti aadaa koon kabaja jenna iseen beekteetu kabachi aadaa isee beekti yeroo hojiidhaaf waamamtu naamusa hojii aartiin disipiliinii mataasaa qaba mitiire naamusa mataasaa yeroo barannus sa'atii iseen kabajji hojii iseen kabajji kostiyoomii isee hunduma guuttee fakkaatteetu dhufti gaafa akkoo taatu akkoodha gaafa haadha taatu haadha gaafa hojii aadaa isee hojjettee cidha irratti dhiyeessitu hojii aadaa isee sirriitti hojjetatti. Mi aadaa mana guutuu kan nyaataas kan uffataas guutuu isaa qabdii ofuma isheeti. Dhugaasaa isinitti himuuf anumaaf illee yeroo mucaa koo jalqabaa marqaan jira miti. Oromoon marqaa nyaata gaafa daa'ima argatu. Isa jalqabaa mucaa koo jalqabaaf isheen naa qopheesse. Hamma har'aatti mucaan koo akkoon eessa jirti jetti. Anis akkoo jechaanii wajjin hojjedhee amma daa'imti kiyyallee akkoo dhugaa gootee yoo TV irratti haadha jaamboo argitu akkoo koo maaminaan jetti. Inni kun seenaa guddaadha. Isinis nama iyyaafatamuu qabu iyyaafattan. Isa kanaaf baay'een isin galateeffachuu barbaada. Guyyaa ayyaanaa waltajjiiwwan garaagaraas yeroo garaagaraatti guyyaa ayyaanaa guyyuma sana waltajjii garaagaraa hojjechaa turtan. Mee guyyaa ayyaanaa irratti mudannoon addaa fa'aa jira laata? Kenapa waltajjii irratti sirbaa waan turteef asuma lalisee garsi Yaadachiisa fedhe. Haati jaamboo gaa diraamaa qofaan miti sagaleedhaanis jiru. Meeshaa sanas nu kaasaati. Mudannoon na qunnamee hin jira. Yeroo tokko televezyiinii Itoophiyaatti nafsee ishee Amaaroo Mahammad hin jira Mahammad kan jedhaniin hin jira caaltuun hin jirti akka tasaa boru ayyaana. Jala bultii ayyaanatu hojjechaa jirra. Hoolaa bitinaa biteetteen abbaadhaan. Mahammadiyyuu abbaan ishee ani haadha. Hoolaa bituu dhaqeeti hoolaa sun bitee hoolaa saffidee dhufe jechuudha. Hoolaa saffidee yoo dhufu manatti yoo dhufu akka tasaa haati hoolaa abbaarraa ennaa fuutu hoolaan harkaa bahee bade. Jalaa bade jechuudha. Hoolaan ayyaana? Hoolaan ayyaana jalaa bade. Ishiinis fiigdi anis na fiigaa innis fiiga kaameraa naawwan wajjiniin deema. Akka tasaa yoon dhufu manatti galu indaaqqoo tokkoon qabaayyuu kormaa tokko. Kormaa diimaa guddaa tokkoon bitadheeyyuu qaammedha. Yoon galu indaaqqoon koo badee jira. Yaa Waaqa dhugaa dubbachuudha. Maaliin balleeche yaa Rabbi? Cubbuudha nama barsiisuuf hin hojjedha. Yaa Rabbi dhiifama naa godhi. Indaaqqoo koo barbaadaa
galgala oggaan galu maal jette ollaan tiyyatan indaaqqoon kee asirraan achi bu'ee dhaggeeffadhu wayin iyyuu jette. Dhaggeeffadhe halkan oggaa indaaqqoon kokoloo hoo jedhu halkan hin rafne taa'eetuman sagalee ishii dhaggeeffachaa bule lakkaa. Achi barii teemuun bariine jedhee ogguma wurwur jedhu Ingiliziin baasingaa ifaa mootii allisaa ka'ee bahe. Indaaqqoo sagaluma isaa dhaggeeffadhee dhaqe. Dhaquun hadhittiin beektu suni akkanatti naan jette. Indaaqqoon kos jireedhee dhaggeeffadhe. Oggaa inni iyyuu ishiin natti agarsiiftee deemte nadhittiin fiigeetiin tushaasaa kutee indaaqqoo kiyya. Baay'ee namatti tola. Egaa haati jaamboo egaa sila kaasaa turre sirbaanis hin beekna. Sirboota keessumaa kaasettas guutuusaa akka hojjettee jirtu nan beeka. Mee isaan suni gara gabaatitti hin baane garuu immoo sirboota ayyaana kan ittiin si beeknu jira. Tokkoffaa kan baaliyoon hin jira. Akkasuma immoo kan bara haaraarrattis kan qaamee sirbite jira. Sagalee sanaan nu yaalta laataadha jaamboo. Nuyi sasii baay'annee jirra. Sirkaa funa waan ta'eef. Yaa habaabilee birraan baree shoolee kottaa wal garaa yaa joole. Yaa habaabilee abaabaa birraa bahee. Yaa habaabilee birraan baree yaa shoolee kottaa wal garaa yaa joole. Yaa habaabilee abaabaa birraa bahee bagaa waliin nu bahee. Eessan geesse sirboota sana sirboota albamii hojjechaati turte sirba albamii tokko guutuu hojjechaati turte maalirra geeraatanii sun? Injira ani kanarratti waan hin dubbachuu barbaadu kanaan achittillee waan sirbu natti fakkaatu albamii guutuu nan qaba duraan albamii tokko baase deebi'ee lammatan baase lammata jechuun uummata bira naan geenye yaa humna dhabu. Maaliif hin geenye? Hojjetamee dhumeeraa miti? Dhumee jira. Garuu akka tasaa kilippii naa hojjetamu jedhanii kilippii hojjechuu saniis humnas waan hin qabneefu amma isi fuulduratti waadaa waan hin galuun barbaada. Artistii Oromooti. Artistii Oromooti. Sirbi kiyya suni sirba aadaati. Akkuma isiniin jedhe tokko tokkotti walirraa dabarsitaa moti. Waan kana ta'eef artistoota Oromooti abbaa fedhii qabu sirba kiyya sannan kennaaf. Akkuma jiru hundumaa. Maali ani kanaan achitti kilippis hojjechuus hin danda'u. Waan kana ta'eef kana naa dabarsaa. Abbaan barbaadu. Artistoota afaan Oromoo ijoollee tiyya jechuudha. Kanani bakka keessan bu'ee aartii kana asiin isinii ga'ee isin immoo dhuftanii narraa fuudhaa too hojjedhaa too ummata keessanis ofii keessanis ittiin bashannana namni barbaadu hoo jiraate sirbooti gara 14 nan qaba. Karaa dheeraa deemtee hojjettee jirta. Kana booda kan jiru immoo isaan immoo fidanii tooyi sirkaa fidanii ummata biraan immoo akka ga'an egaa abdii guddaa qabna asumaan egaa artistoonni keenyas jechuudha. Haati jaamboo egaa otoo akkasitti hojjechaa diraamota afaan amaaraa irrattis hojjetaatii turte gadduutti immoo baay'ee si dhukkubee ture. Akkasumallee ta'ee garuu onnannaa kee yeroo sanii sana fayyitee aartitti deebitee hojii aartii hojjechuudhaaf yeroo sana miira si keessa ture sanallee kaasnaan. Ani takkuu ammana nangaa umriin koo ammana gaa jedhee yaadeen beeku. Garuu immoo yoo rabbiin dhufne ta'e wanni si qunnamu jiru. Dhibee jabaarraa hin fayyee akkuma isiniin jedhee
abbaa jaamboo ganama hojjedheetiin achi deebi'ee raawwadhee operaasiyoonii ta'e jechuudha. Waan suni baay'ee na gaddisiisa. Innaa operaasiyoonii na godhanis waa'ee isaatiin haasa'aa tureeyyuu innaa waan kana ta'eefu kan isaa asin gaa jedhee tasa waan takka yaadeen beeku. Abdii bakka muradheetti bakka wanta hunda fixadheetti ijoolleenis ummanni kiyyas hunduu biyya alaatiis biyya keessas maali hiroottan tiyyaa wajjiniin artiidha jennee waa hunda keessa dabarsine isaan naa himanii isaan dubbatanii miidiyaan adda addaa naa birmate ummannis naa birmate fayyuu danda'e. Yeroo hunda wanni ani irraaffanne namticha baadiyyaadhaa dhadhaatti kubbaayyaa baatee buuphaa 10 buna fidee dhufe. Inni irraanfadhu. Deebii raawwadhu durbee Buzinash Gammadaa hundumtuu naa godhee jira. Namni naan goone hin jiru. Biyya alaa gandi Haayiluu Kitaabaa Mucaa Admaasuu baay'ee na wajjiniin warra rakkatee abbaa manaa kiyyaa hanna kunuunsaa ture na wajjiniin rakkachaa rakkoo cimaan darbe. Na eenyu jedhee eenyu dhiisee eenyu isinitti dubbadha. Daa'ima xiqqoodhaa calqabee akkuma jiruun ummanni Oromoon jechuu dandeessan. Fagaanuun gahee fayyaaf nagumaan ilii haa jennu kaanee tokkummaan. Noofalcha. Eshi guyyaa irraa nagaan ollee nagaan nu haa bulchu. Irraa gura nu haa bulchu. Doogura nu haa bulchu. Akkanumatti haati jaamboo hambaddee dhuftanii argattan kana waa inni wal bira isin haa bulchu. Awwallaallee raabbitti nu haa guutu. Raan quufaa gabbina. Noofalcha. Biyya nagaa tolee biyya nagaa nu haa bulchu. Biyya babii nu haa bulchu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Kinoo haati teenyaa eessatti yoo laabaddee jettanii barbaaddanii dhuftanii iyyafattanii argattanii akkanumatti isiniifillee fayyaa isin haa godhu. Gadaan quufaa gabbina. Ollummaan haadha jaamboo isin biratti akkamii? Ani Taamuruu Asaffaan jedhama. Haati jaamboo nama guddaadha nama beektuudha. Haati jaamboo taataadhas nama gubasiidha. Gaafa guyyaa isheedha wal barreeti haati jaamboo nama gorsa laatu. Namni illee waan tokko rakkoon tokko irratti kuni karaa kee miti karaa kanarraa deebi'edhanii nama gorsu. Haati jaamboo gubasiidha nama cimtuudha. Haati jaamboo ganna oqqeedha odoo hin jedhin birraan aduudha odoo hin jedhin awwaara odoo hin jedhin nama xaaraa turte jechaadha. Isinii wajjiniinis walaa barruuti mee waa'ee haadha jaamboo waan beektan irraa ollooma isaanii irraati nutti himame. Bocaa Asaffaan jedhama. Asuma laga xaafarra irra. Dhuguma haadha jaamboo hoggaa jedhanii nuyi haadha jaamboo jedhan TV keessatti ilaalla malee homaan beeknu. TV keessatti ilaalla waa agarru ibidda maataa laala argaa TV keessatti ilaalla. Haadha jaamboo ibidda maataa laala abbaa jaamboo ibidda maataa laala. Jechumaan akkanaa kun sa'aatii isaanii eeggannee bannee dhaggeeffachaa turre jechaadha gisee TV irra. Raadiyoonidhaan dhaggeeffachaa turre. Amma immoo eega dhuftee ishiin safara kana galtee dhuftee barbaannee jechumatti agarraadhaanis sibannee gaaf tokko agarree dhokannee faana sodaannee amma hoggaa laallu ofitti nu sabattee ofitti nu fudhattee dhaabattee hoggaa lallaallu immoo ijoollee keenya nuun jetti ayyaana allattilleen waan jiru wal yaamnee waan jiru illee gorsa nu kennitee ishiinis meetti tapha keessa illee heddismee nu taphachiisifaa jennuun jirra. Kana ijoolleen keenya illee haadha jaamboo jedhanii tapha keessa fayyaditennaan wajjin taphachaa jirra guyyaa ammaa dhaga'utti waan inni dhimee isaanii haa kennuun jedhaan. Haadha jaamboo egaa olloonni kee akkitti si ibsan nu caalaa si baraniiru waggoota muraasa kana keessatti. Mee ollaa kiyya keessaa tokkos hin jira kan muka qoraannaa falaxuudhaan qoraannaa caccabsuudhaan
gurbaan baay'ee jaaladhu tokko jettaa waa isaanis natti maatii turte. Atleet Magarsaa jedhama. Fiigaa gaa oggaa fiiguun margee as gore hin jedhani. Ammoo wanta hin dhufaa. Hin dhufa. Qoraan falaxa kaa ala kanatti waan ibsaan waan hin jirreef Magarsaa. Yeruma qoraan naa falaxxu sanii fi jerikaana naa baattu sasitti fakkaata fiigdee dhufte. Margeeruma fiigee dhufe. Magarsaa. Atileetidha dhanati. Eeyyee. Mee too haadha jaamboo akkamiin ibsita gaafa wal bartuunoo yookiin abbaa jaamboo fi haadha gaa turte ta'a abbaa jaamboo irratti haadha jaamboo beekta ta'a sana booda haadha jaamboo gaafa agartu reediyoo irratti kan dhaggeeffattuu fi haadha jaamboo natti ollaatti immoo dhuftee too agarte. Galatoomaan jedha. Jalqaba isiniin galateeffachuun barbaada. Haadha jaamboo nuyi miidiyaa keessatti beekna keessumaa reediyoo ganama sa'aatii 12 haadha jaamboo abbaa jaamboo dhugaa dubbachuuf isaaniin qofaan barre. Isaan walii kan hojjetu hin beeku ani qaama nama. Ammayyuu dhugaa natti hin fakkaatu. Dhuguma isinitti hima. Jechuun yeroo advertaayizii goona nuti namoota wal arginu faana as keessatti amma akkaataan ittiin wal barre jalqaba asuma keessa osoo isaan deemanii haadha jaamboodhanii qubatti qaba. Ani karaa fuuldura isaanii naanna'een asitti miti. Caafii abbaa kiroosii irratti karaa fuuldura isaanii goreen ilaale. Lakka isaan tiyyuu hin beeku ammoo naani. Fuuldura isaanii ilaaleen guyyaa biraa nama guyyaa tokko yoo nama bare akka carraa kuni nama dagadhuani nan dubbise asii nuti akkuma haadhaaf ilmootti jala deemne yeroo bishaan baatanii deeman qoraan even yeroo poolii dhaabuuf mukni yeroo citu finnee fi itti fal'annaafi waan qabanii nuu fidanii akkaataa haadhaa fi ijoolleetti taanee waliin jiraanne. Xumuratti fidaa jirra qophii keenya haa ta'uti garuu wanti dubbadhu wanti hafee jira yoo jettan garuu mee egaa abbaan jaamboo jirtu jira anis warroon na yaaddan warroon waa'een kiyya isin quuqe waa'een kiyya isin dudubbachaa anarratti dubbachaa turtan haati jaamboo teenya eessa dhaqxe jettanii warreen na barbaaddaa jirtanii jira galata rabbii as ga'ee jira. Kanarratti wanni kaasuu barbaadu duraan dursee dheengadda wanni naqunname tokko jira. Guyyaadhaan waan adda addaatiin naqunnama. Anaaf abbaan manaa kiyya akka guyyaa sanbata guddaati namni wayii dhibameeti dhufne. Innaa dhufnu gaa'anii kan fayyadamu akka inni isiniin jedhe sanii atoobisiidhaan hin fayyadama. Lakkoofsa 44 keessa seennee deemna. Innaa deemnu namoonni wayii haasa'u maali yaa rabbii ko maal osoo na beekuu baaftanii amma gaammoo nan cinqama atoobisii kana keessatti akkamitti ishiin konkolaataan qabdu naan jedhu jedheetiin cinqamaa jira. Achumaan tokko oluma lafumaa ka'eetu baaleoo karaa jennaan haan achi keessa jiru hundu baaleoo karaa laal bakkuma seenuun dhabe waaqa dhugaan isiniin jedha. Ani isaan beeku isaantu na beeku. Irrifadhee raawwadhee isin mootenna anaa mootiin jedhee jara san dhiifaman gaafadha. Wanni dhoksu hin jiru. Alli kiyyas manni kiyyas garaan kiyyas fuulli kiyyas tokkitti yoon beela'e yoon dhoobadhe yoon rakkadhe jedha wanni dhoksu hin qabu. Naa waan kana jedheefu ta'eefu galata qaba. Maali gammachuudha. Maali uummanni koo waan naa godhe hin irraanfadhu jedhu gammachuudha. Waan kana ta'eefu isinis dhuftanii ana iyyaafattanii uummata na yaade kanatti na agarsiisu keessaniif Addis Miidiyaa Neetwork galata guddaa qaba. Naaf jiraadha. Barakadhaa. Umurii kiyya kana caala argadhaa. Kana kiyya ta'u. Nu jiraadhu atillee umuriin dheeradhu. Waan nama gammachiisudha. Jaalalli miira keessa kan isinis galchee jaalalli uummanni isiniif qabu baay'ee guddaadha. Uummanni baay'ee isin jaalata. Isinis immoo jaalala uummanni keessaniif qabdan artistoonni walii galatti jechuudha. Eelsanis Salmaa fi xiqqoo miira keessa kan galtanii fi guyyaa ayyaanatti waan ta'eef asumaan miira kana keessa gara ayyaanatti immoo deebina. Meedaaliyaawwan argaan jira badhaasa asirratti maal isaan laata kuni? Egaa bu'aa hojii kiyyaan natti fakkaatadha.
ani hojjedhe illee jedhu uummata kooti gaa hojjettee kabajtee aadaa kees jedhanii kan na badhaasanii duraan dursee ministeera muummee keenya Dr. Abiy Ahmed kan na badhaasan tokko. Badhaasa biyyaati jechuudha. Badhaasa biyyaati. Achinitti aanee immoo Sinqee Awwaardii kan badhaafame reediyoo fi televezyiinaa faanarraa kan badhaafame OBN warri OBN yeroo dhibamee kufee ka'isanii odoon dhibamee sireerra jiru dhufanii konkolaataa isaaniitiin Finfinneedhaan fudhatanii deemanii na badhaasanii galata guddaan irraa qaba. Itoophiyaa artistoota maabaris isaanis akkasuma madaaliyaan adda addaa hin jira baay'eedha. Naamana jijjiiradhu wannoo jedhee malee madaaliyaa baay'een qaba. Badhaasa uummata kooti badhaasni kun daa'ima xiqqoodha calqabee odoon ammaasii gadi ba'e haadha jaamboo innaadhaanis guddaanis haadha jaambooti kiyyee shiidhaa mootii baqaan. Jaalala akkanaa nuuf haa kennu. Nuttaa darbuunis. Isin haa kennu nuttaa darbu. Dhumarratti yeroo rakkadhee yeroon dhibbadhee hojii hin qabne abbaa manaa kiyya abbaa ijoollee kiyya Dr. Abrahaam Zallaqa isaaniin jiraachaa jira ammas yoo ta'e mana yaalas kan yaalamaa jiru kan isaati wanni hundas na gargaaraa jiru gaa bultiidha jireenyas ta'u namni tokko alaa manaa hojjetee wajjin hin jiraata gaaf tokko odoo fuulli isaa hin gurraacha'in kan na gargaaree na kunuunsee wajjin jiraannu Dr. Abrahaam Zallaqan kabaja guddaan qaba galata guddaan kana baay'ee namatti tola abbaa warraa ofiis akkasittiin galateeffachuun abbaa warraa faadha warraan qaama tokkodha gaafa gaariis gaafa dhibees walii wajjin irraan ta'uudhaaf kan isaa walii wajjin irraan jiraatanii haa ta'uti garuu akka kanaatti immoo galateeffachuun aadaan ufaa ta'u miti isinis warri gaa dargaggoota nurraa baradhaa ta'u galateeffadhaa hoo galateeffan jaalalli sin dhufa wanni hunduu sin dhufa nurraa baradhaa Galateeffannaa keessa jira wanni hunduu. Egaa sagantaa keenya gara xumuraatti oofaa jirra. Haadha jaamboo immoo diraamaa qofaa miti kan beeknu jennee irra. Mee kana meetti dhufuu fi asuma. Goshia tiya waraga biranga tau baleo karam baleo goshia adam baleo Goshia adam baleo nu taku walun jibine mimma wali jiksine kawa siksine baleo karam Goshia walin taneo shake haadha jaamboo gara dudduubaatti sin deebisnee miti ree Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Mee hamlee kenna.
daawwattoota keenya haadha jaamboo iyyafachuudhaaf AMN Plus iddoo kanatti argame qophii bareedaa akkasii isin waliin dabarsinee kan jirru. Egaa qe'ee haadha jaamboo kun immoo Yeshii Raggaasatitti argamuudhaan hiriyoota hojii isaanii yookaan immoo waayillan hojii isaanii ollaa isaanii waliin waa'ee isaanii haasaa waliin turmaa taasisnee jirra. Turmaata baay'ee namatti tolu ture kan waliin taasisne. Daawwattoonni keenyas nu daawwachaa waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Dabalee gaardoo fi lalisee kaffee immoo saganticha qopheessuudhaan isin waliin turre. Isinis waan waliin turtaniif amma sirra deebiidhaan galanni keenya guddaadha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaa.